Abdii Sirni gita bittaa kan kaleessa ture hayyoota kumaatama haadee lafaa ciree gaaf lafti dukkanaa quba wal hin qabne wanta shawaan ta'e arsiin hin dhageenye qabsaa'ota sabaa nama hedduu dhabne kaleessa sababa wanta baay'ee himne rakkoo waliin dhageenyu miidiyaa dhadhabne booran hin dhagayu waan wallagga taane kanaaf hayilee fidaaf baaroo tumsaa dhabne jennee kijibaa turre dhugaa fakkeessine qabsaa'ota kalee dhabneef akka waan gaabbine har'a garuu hayyoota keenya har'aa kan dhugaaf falmatan nu bilisoomsuuf jecha kan ofii rakkatan jireenya gaarii dhiisanii jara nuuf dhiphatan otomaa dhageennu gurrarraa cufannee qabsaa'ota qabsoofnee baafachuu lubbuu teenya qusannus lubbuu teenya hayyoota teenyarraa salphachuudhaaf teenya kanarraa kanarraa lubbuu jara keenyaa baafachuu dadhabnee wallaahi salphannee afaan qofa taane miidiyaa irraa namuu afaan banee iyya kan dhugaan rifateef wallaallee irra biyya otoo teenyee laallu jara dhabuu hin qabnu silaa amma yeroon kan jaraa tumsinu nyaata lagatanii dararaa argaa jiru kunoo har'a bulii 23 gahaniiru Oromoon ima rafaa cinaachan jijjiirre dhumaatiin hayyoota Oromoon mararre qabsaayaa isaaf of kennee otoo laalee argu gurra cufatee dheessa karaa sanin dabru beelarraa hambisi yaa rabbi nu baasi jawwee qeerroo jirtu jedhu nu garsiisi mootummaa nu taasisi garaa nu qabbaneessi qabsoo cimsaa oduu dhiisaa sanyii waaqootiin. Abdii